Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa waa'een konkolaataa elektirikii baay'uma odeeffama. Daandii magaalaa Finfinnee irratti konkolaattota elektirikii baay'inaan agarraa irra. Namoonni garuu amma yeroon sirrii miti Itoophiyaanis hin qophoofne jedhu. Konkolaattonni boba'aan dalagan dhorkamuu qaban jedhu. Kaan immoo Itoophiyaan karaa sirriirra jirti murtee sirriidha jedhu. Kanaaf Itoophiyaaf yeroo ammaa konkolaataa elektirikii immoo kan boba'aan dalagantu barbaachisa. Mee dura sadarkaa addunyaatti biyyoota konkolaataa oomishan haa ilaallu. Addunyaa guutuutti konkolaattonni elektirikii baay'uma barbaadamaa jiru. Waggoota 10 darban oomishi konkolaataa elektirikii dachaa 30 guddachuu ragaan eejensii annisaa idil addunyaa ni agarsiisa. Bara 2006 hammi konkolaattota elektirikii oomishaman 500,000 fi 20,020 qofa turan. Waggaa 10 booda lakkoofsi kun miiliyoona 17.3tti guddateera. Chaayinaan immoo baay'inaan oomishuun biyyi dorgomuun hin jiru. Bara 2024 konkolaattota miiliyoona 12.4 oomishteetti. Kuni hamma konkolaataa elektirikii sadarkaa addunyaatti oomishamu keessaa dhibbantaa 70 ni ta'a. Akka ragaan eejensii annisaa idil addunyaa himutti Chaayinaatti aanee Ameerikaatu konkolaattota miiliyoona 1.8 oomishe. Jarman, Faransaay, UK, Kooriyaa Kibbaa fi Kaanaadaan walitti konkolaattota elektirikii miiliyoona 1.9 oomishanii gabaa baasaniiru. Konkolaattonni elektirikii Chaayinaan oomishtu maqaa gaarii sooraniiru. Kubbaaniyaan konkolaattota daandiiwwan Finfinnee keessa akka garaa mul'atan oomishu BYD waggaa darbe konkolaattota miiliyoona 3.8 gabaa addunyaatti gurgureera. Teslaan ammoo miiliyoona 1.7 gurguree jedha ragaan EV Volumes jedhamu. Osoma jennu dhaabbileen garaagaraa kana dura konkolaataa boba'aan dalagan oomishan isa dhaabanii konkolaattota elektirikiin dalagan oomishuu jalqabaniiru. Fakkeenyaaf dhaabbati BYD bara 2022 irraa eegalee konkolaataa boba'aan dalagan hojjechuu yookiin immoo oomishuu dhiiseera. Eegasii eegalee konkolaataa elektirikiin dalagan kan inni gabaaf dhiyeessaa jiru. Dhaabbati Jaguaris baranaa jalqabee konkolaattota elektirikii qofa oomishaa jira. Nissan waggaa 4 booda konkolaataan gabaaf dhiyeessu kan elektirikii qofa ta'a. Volkswagen, Toyota, Suzuki fi kaanis hamma konkolaattota elektirikii Awurooppaatti ergan dabaluuf karoora qabu. Sababni kana ammoo biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa 27 ta'an konkolaattonni boba'aan dalagan gabaaf akka dhiyaatu kan eeyyaman yoo baay'ate hanga bara 2027ttidha. Biyyoonni kaanis hariiroo konkolaataa boba'aan dalagan waliin qaban yeroo gabaabaa keessatti kutuuf fedhii qabu. UK, Ireland, Netherlands, Sweden, Singapore fi Israa'el waggoota 4 booda gurgurtaa konkolaataa boba'aa ni dhorku. Amma gaaffiin ijoo biyyoonni maaliif konkolaataa elektirikii caalsifachuu eegalan kan jedhudha. ወደ ኤሌክትሪክ መኪና ፊታቸውን እንደዙር ያስገደዳቸው ገረ ኮንኮላታ ኤሌክትሪክ ፉላ ከገረገልፈተን ከንሳን ድርቄ ገቲም ቦባ የሮ አማ አዱኛ ረጅሩ ዋሚ አይፊ ኩን ሰበበ ቶኮ አንዱ ፋክተር ነው ሜቢ የታዴብ ነው ኢትዮጵያን ኮንኮላቶኒ ቦባን ደለገን አከ ቢየን ሴን ድርኩን ቢየ ጀልቀባ አካታተ ገባፈሜራ አከለኮፍስ ኢትዮጵያ አመጂ በረኩም ለማፍ ቁረጃ ሚኒስትሪ ጌጅባ ፓርላማት ዲያቹን ኮንኮላቶኒ ቦባን ደለገን አከ ቢየን ሴን ድርኩ ድበተኒሩ ኢትዮጵያን ሙርቴ ከነ ሙርቴሱ ማሊፍ በርባድ ዝም ለአቨሬጅ ሊብትወስድ በአመት ከ4 እስከ 6 ቢሊዮን giddugaleessan Itoophiyaan doolaara biiliyoona 4 hanga 6 ta'u boba'aadhaaf baasii gooti. Kana keessaa dhibbentaa 90 damee geejjibaarra oola. Damee kana elektirikiin yoo bakka buuftu faayidaa dinagdee olaanaa argamsiisa. ታዳሽ ኃይል ተጠቃሚ ስታደርግ ኢኮኖሚካሊም ከፍተኛ ጥቅም ነው የሚገኘው። Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti konkolaattonni elektirikii 100,000 ol ta'an jiru. Akka ragaan ministeera geejjibaa fi loojistiikii agarsiisutti Itoophiyaa keessa bakkeewwan 75 annisaatti guutanis jiru. Dhaabbileen 8 biyya keessa konkolaattota elektirikii suphuuf eeyyama fudhataniiru. Itoophiyaan konkolaattonni boba'aan dalagan akka biyyan seenii dhorkuun alatti lammiileen akka konkolaattota elektirikiidhaan dalagan bitaniif haala jajjabeessu uumaa jirti. Itoophiyaan maal buufachuu yaadde? Haa ta'u malee namoonni baay'ee yaaddoo qabu. Buufatawwan konkolaattota chaarjiitti godhan dhibuu akkasumas hanqinni ogeeyyii fi wiirtuuwwan itti suphan akka jiru himu. Yaaddoon biraa ammoo dhiyeessii annisaa elektirikiidha. ታርጅ በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ቆጣሪ መልስባቸዋል ኦሶ ቻርጂ ጎዳኒ ቆጣሪን ጀላ ዴቢሳ ኦሶ ቻርጂ ጎዳኒ ሜሻሌ ኤሌክትሮኒክሲ ካን በነኒ ፈየደሙ እንደንዳን ሰበብን ኢሳ አንኒሳ ኤሌክትሪኪቱ ጭጭታ
Kana qofaa miti kondominiyeemii keessatti namoonni shuboo gamoorraa gad harkisaniiti chaarjii gochaa kan jiran. Kunis qophii waan hin jirreef. Fakkeenyaaf Adaamaa yookiin immoo Hawaasaa deemanii bakka chaarjiitti godhatan dhabanii deebi'uu rakkatu. Konkolaattonni fe'amanii yookiin immoo dhiibamanii hoteelota bira akka tajaajila argatan haalli taasifamu jira. Inni lammataa dhimma wabiidha. Biyyoota guddatanitti baatirii keef hanga waggaa 10 wabii qabda. Mootummaan garuu akka biraatti ilaala. Rakkoon akka jiru amana. Garuu konkolaataa elektirikiitu nu baasaa jedha. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti konkolaattonni boba'aan dalagan miiliyoona 1.5 ni jiru. Waggoota muraasa dhufan keessatti kunneen suutuma suutaa konkolaattota elektirikiif bakka gadhiisaa deemuu jedhu ogeeyyiin. Yeroos murteen Itoophiyaa gaarii fi badaa ta'uusaa kan walumaan laalu ta'a.